dhiibban manni amantaa kun gochaa turte laaffataa deemuu bira darbee gargar hiramuu fi gaaffileen biroos irratti ka'aa jira. Waraana Tigraayitti mudatee wal qabatee naannichatti sinodosiin haaraan yoo hundaa'u Oromiyaa keessattis gaaffiin irratti ka'ee sinodosiin haaraan hundaa'ee ture. Kan naannoo Oromiyaa jaarsummaa muummee Abiy Ahmediin furmaata argatus kan naannoo Tigraay garuu hanga ammaa furmaata hin argatin jira. Ofii sababoonni bu'uuraa rakkoolee bataskaana Ortodoksii duuba jiran maalidha? Profeesar Teeriyoos Teeboo birtuu qorannoo fi amantii Yuunivarsiitii Filooriidaatti argamu keessatti qorannoo kan gaggeessanii fi amantiiwwan Itoophiyaa keessa jiran irratti waggoota hedduuf qorannoo gaggeessaniiru. Itoophiyaa keessatti amantiiwwan akka Islaamaa fi Pirootestaantii fa'aa jabaataa dhufuun dhiibbaa manni amantii Ortodoksii tawaahidoo qabaataa turte wantoota laaffisan keessaa tokkodha jechuun BBCtti himan. By not having the same political power and then also not having the same aangoo siyaasaa qabaataa turte qabaachuu dhabuu akkasumas Itoophiyummaa keessatti hiika kennu qabaataa turte sana bifa duriitiin dhabuun hawaasni musliimaa jabaataa dhufuu fi Pirootestaantizimiin guddataa dhufuu wajjin walitti hidhamee waldattii keessatti rakkoo uumeera. Waldattiin ijaarsa biyyaa fi bakka buutuu hafuura biyyattii taatee kophaa ishee dhaabbachuun sun akka hir'ataa deemu godheera. Dr. Takkaalinyi Naggaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi mana barnootaa hafuuraa Itoophiyaa keessatti kan barsiisan yoo ta'an rakkoon mana amantaa Ortodoksii mudate garaagarummaan amantii bu'uuraa uumamee akka hin taane BBCtti himan. ነገረ ጉዳዩ ከመሰረታዊ የቤተክርስቲያን አስተምሮት ጋር Dhimmichi barsiisa amantii bu'uuraa waldattii wajjin kan wal qabatu miti. Hiikni isaa qaamota deeggaranii fi morman gidduu ilaalchi jiru tokko miti. Kanneen morman dhimmicha kan ilaalan gama tokkoon dhiibbaa namoonni siyaasaa taasisan yoo ta'u, gama biraan ammoo bu'aa gochaa warri haaromsa amantii dhoksaan geggeessaniiti jedhanii yaadu. Warri waan uumame morman Phaaphaasonni mataan isaanii miidhamoodha jedhanii kan yaadan jiru. Gama biraan ammoo lakki isaanuu warra deeggaranidha. Miidhamoodha jedhanii warri yaadan taateen Tigraayitti ta'ee deeggarsa mootummaa naannichaa qaba jedhu. Lakki deeggartoota turan jedhanii sababni itti yaadan ammoo yeroo waraanni waliinii Tigraayitti gaggeeffame abbootiin amantii naannichaa mootummaa naannoo Tigraay deeggaranii turan jedhanii waan yaadaniif. Waraanni naannoo Tigraayitti dhalate sababoota biroo rakkoon mana amantichaa keessa ture yeroo kanatti akka bahee mul'atuu fi hammaatu godhan keessaa tokkodha jedhu Profeesar Teeriyoos Teeboo. One important factor here is the war in Tigray. Let me go back a bit. So sababni ijoon waraana Tigraayitti gaggeeffame dudduubee deebinee yoo ilaalle Tigree fi Amaarri garee bu'uuraa amantii Ortodoksiiti. Yakka isaan irratti dalagameef sinodosii qulqulluun isaan wajjin dhaabbattee isaaniif dubbachuu dhabuurraa kan ka'e amma Tigroonni waldattii irraa adda bahuuf erga yaadanii waldattii keessatti garee cimaan hafe Amaaradha yoo jenne sirriidhuma. Kun ammoo ilaalcha Amaarummaa guddataa dhufuu wajjin walitti hidhamee hordoftoota amantaa Ortodoksii Amaara hin taane biratti waldattiin waldaa eenyummaan Amaaraa keessatti dagaage ta'aa jirti jedhanii akka yaadan godheera. Walitti dhufeenya hawaasa Oromoo fi mana amantichaa gidduu jirus sababa biroon rakkoo waldattii keessa jiru ammatti akka mul'atan godhan keessaa tokko ta'uu kan himan Profeesar Teeriin muummee ministeera Abiy gara aangoo erga dhufaniis amantiin siyaasa keessatti deebi'ee akka dagaaguuf carraa banuu himu. With the arrival of Prime Minister Abiy Ahmed is his muummee ministeeraa aangootti dhufuun wal qabate amantiin siyaasa keessatti akka galuuf balbala baneef. Fakkeenyaaf akkaataa itti isaan haasaa yeroo taasisan jechoota amantii fayyadamanii fi yeroo haasaa xumuran yeroo hedduu Waaqayyo Itoophiyaa haa eebbisu jedhan sirna addawaawii mootummaa fi amantiin dhimma walii keessa hin seenu jedhurraa maquu kan agarsiisudha. Rakkoo mana amantaa Ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa fi sinodosii Tigraay gidduutti mudatee furmaanni maal ta'uu qaba kan jedhu irratti akkas jedhu Dr. Takkaalinyi. በሁለቱም በኩል ያሉት አካላት የራስን አካሄድ ልክ ነው ከማለት ይልቅ በለበሰ ሰፊነት ሌላኛውን qaamoleen gama lamaanuu jiran anatu sirriidha jechuun garaa bal'atanii ejjennoo wal dhaggeeffachuu osoo qabaatanii gahee guddaa qabaata jedhee yaada. Lammaffaa irratti mareen itti fufuu qaba. Manneen amantaa kun gara fuulduraatti wal faana itti fufanis ta'ee gargar bahanis nama biraa wajjin wal dhabanii walitti gaddanii gargar bahuun barsiisa amantaa kiristaanaa miti. Walitti dhufanii wal komachuu, walitti dhufanii fedhii isaanii waliif ibsuun dirqama barbaachisaadha. Gama kanaan sinodosiin giddu galeessaa ejjennoon inni agarsiisuu fi gara bal'inni inni agarsiisu gahee guddaa taphata jedhee yaada. Sadaffaan mootummaan dhimma amantii gidduu hin galu jedhamus wantoonni amantii wal qabatanii dhufan hawaasa irratti walitti dhufeenya hawaasaa irrattis dhiibbaa waan qabuuf fakkeenyaaf biiroon ministeera dhimmoota nagaa fi amantii irratti hojjetu qaamolee kana lamaan gara mariitti akka dhufaniif gahee inni qabu baay'ee. Doolaar Ameerikaa 280 argachuu BBCtti himan. Oomishi harree kun gabaawwan addunyaa keessaa tokko qofatti ergamuun sharafa alaa hanga kan argamsiisu himan. የዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ስጋው ሳይሆን ቆዳ ነው የሚፈለገው። ስጋውንም ያው አንድ ላይ ነው የሚላከው። gabaa addunyaa irratti foon osoo hin taane gogaatu barbaadama. Foonis waliin ergina. Garuu adda durummaan kan barbaadamu gogaa isaaniiti. Gogaan isaanii qorichummaaf akka oolu ragaaleen tokko tokko ni mul'isu. Itoophiyaa keessatti harree qaluun gogaa isaanii saamsanii gara gabaa alaatti erguun kan eegalame waggoota muraasa asi. Keessattuu hojiin akkanaa sirriitti kan eegale bara 2007 asittidha. Iddoowwan lama Bishooftuu fi Asallaatti eegalame.
amma ka asallaa qofatu hojiirra jira. Warshaan qalmaa harree ka Bishooftu sababa rakkoo keessoo hojii isaa dhaabeera. Turaniiru erga dhaabanii. Abbummaan isaas ka warra Chaayinaa ture. Warshaa asallaa irraa bara kana gogaa fi foon harree toonii 140 gara alaa erguun doolaara Ameerikaa 200,000 fi 80,000 arganneerra. Adda durummaan gara gabaa tokko qofatti ergamaa jira. Gara Hong Kong Chaayinaa qofa. ወደ አንድ ገበያ ነው እየተላከ ያለው ወደ ሆንግ ኮንግ እና ወደ ቻይና ገበያ ብቻ ነው እየተላከ ያለው። Itoophiyaan qalmaarree gara alaatti erguurraa hangam fayyadamaa jirti galiin barbaadamu akka hin argamne maaltu gufuu ta'ee kan jedhu irratti Dr. Saahiluun akkas jedhan. ያረጁትን ጥለን ጅብ ከሚበላቸው ይህን ያህል ማግኘት በጣም ጥሩ ሊባል kanneen dullooman bakkeetti gannee waraabessi nyaachuun sharafa alaa haga kan argachuun waan salphaa miti. Baay'ina harroota qabnuun yoo madaalamu garuu bu'aan argame quubsaadha jechuun hin danda'amu. Itoophiyaa keessa lakkoofsi harrootaa miliyoona 10tti tilmaamama. Baay'ina harreen yoo wal bira qabnu bu'aan argame xiqqaadha. Waggaatti yoo xiqqaate gogaa fi foon harree toonii 650 oomishuun ni danda'ama. Bara kana harree 4,000 qaluuf karoorfannee 900 qofatu qalame. Kanarraati doolaarri 200,000 1,800 ka argame. Oomisha ga'aa dhiyeessuun kan dadhabameef keessaa tokko rakkoo dhiyeessii harreeti. As keessatti daldalli seeraan alaas ni mul'ata. Keessattuu naannoo daangaa Keeniyaatti. Keeniyaa keessas daldalli harree waan jiruuf kontrabaandiidhaan garas erguun bal'inaan mul'ata. Kan biraa akkaataa gara alaa itti erginu irrattis rakkoon jira. Rakkoon konteenaraa tureera. Rakkoowwan kunneentu alergii foonii fi gogaa harreetti gufuu ta'an. እንዳያከናውኑ ያደረጋቸው ሁለቱ ዋና ዋና ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። Warshaan harree qalu banamuun aadaa fi safuu uummata Itoophiyaa waliin hin deemu jechuun komiin ka'aa ture. Gama biraan immoo oomisha kana alatti ergitanii sharafa alaa argachuu ibsitu dhimma kana akkamiin walitti araarsitus jennee gaafanneera. የሚቀነባበረው ለሀገር ውስጥ ገበያ አይደለም ከመነሻው Fooniif gogaan harree ka dhiyaatu gabaa biyya keessaaf miti. Ammoo jalqabuma isaayyuu harreewwan dulloomanii hojiin ala ta'antu qalamu. Baadiyyaa keessaa harroota dullooman walitti qabanii fidaniiti ka qalan. Gara warshaa qalmaa qeeraa erga seenanis adeemsi isaa guutummaatti cufaadha. Hawaasatti hin mul'atu jechuudha. Gara alaatti wanti ba'us tokkolku. Yeroo ammaa Tanzaaniyaa keessatti barattoota hedduu barsiisaa jiru. Ammoo osoo maqaa isaanii dhoksanii albuuda hin baasne ta'ee ijoollee amma kana barsiisuu akka hin dandeenye dubbatu. Waggoota dheeraa dura abbaan isaanii ijoollee isaanii barsiisan isaan barsiisuu dinnaan falachuu himu. Boolla meetira 600 fagaatu funyoo qabatanii albuuda baasuuf qotoo eegalan. Waggoota 6 namni tokko dubartii ta'uu kiyya osoo hin beekin boolla qotuu itti fufe jedhu. Boodarra korniyaan isaanii baramuu seenaa isaanii akkanaan BBC Swahiliif qoodan. Babangu alikataa kunisomesha. Abbaan kee ijoollee hunda barsiisee na barsiisutiti. Hiriyoota koo daree dhaqa waliin agam gatii akka qabaadhu ofiitti yaade. Ati sabab barateef qarshii argachuu dandeetti. Anka hin baran miliyoon 600 moo miliyoon 300 argachuu danda'a. Amma maatii koo hunda fiixa fagoollee namni amman hin jaariniif hin jiru. Hojjeta kee taatellee yoo qarshii argattee garuu ofiif mana ijaaruu dadhabde. Ansi hin barbaadu. Iyyummaa waan fidduuf. Yeroo sunitti maashiinis ta'ee meeshaa tokkollee hin qabnu turre. Aada yookiin funyoo qof qabannee gad bu'aa turre. Fageen meetira 600 aadaan gad boona turre. Akkasitti albuuda qotuu itti fuufne. Namni tokko akka dubartii ta'e adoo hin beekin waggaa 6 dabarse. Yeroo kana waan baay'ee keessa dabre. Waggaa 6 booda hidhame. Yeroon wajjir poolisii gahu dhiiran akka hin sakataamu hin barbaadu dubartiin sakataamuu barbaadaa jedheen. Yeroo sanaatti an dubartii ta'uun barame. Jireen koo yaade akkamiin an furuu danda'a. Ka ijoollee kiyyaa'oo yoo booda argadhe. Waaqayyoon hunda danda'u ijoollee 38 kan barsiisuu na dandeessis. Maatii qoqqoof irraa don taane maatii rakkachaa jiran kamiyyuu irraa. Sababii isaa barachuu dadhabuu kiyyaatti na dhibe. Hojii kan shamarran barsiisuuf garee kiwwata biita jedhamu jalqabe. Garuu hin barbaadan fakkaatti. Albuudii arraaleen jira. Kaffaltii kafalaa jira. Garuu agammaatti namni qotee baasin jiru. Hawaasni akkuma nam kaaniitti na ilaala. Am gargaarsa barbaaduu fi dhufanillee akkan isaan gargaaru hin beeku. Baay'ee na jaalatu. Addeer Huseen naan jedhu kan albuuda qotuu ittiin dabaleen na argachuu hin dandeettu. Kanaaf maqaan kee agarraatti kan mootummaan beekulleen Addeer Huseen jedhama. Mimi jina langu mpaka leo mpaka serikali mpaka wapi? Mimi naitwa Mjomba Huseni. Namni addunyaa barnootaa keessa jiru xumura irratti ogummaa fayyaa baratee doktora ta'uu kan hin hawwine hin jiru. Itoophiyaa keessatti haalli kun akkaan baratamaadha. Yeroo ammaa garuu haalli jireenya hakimoota biyyattii haala kana waan jijjiiraa jiru fakkaata. Doktar Takkaalinyi Dhugumaa dargaggoo ganna 30 gadiiti. Hospitaala Phaawulos Finfinneetti argamutti hakima waliigalaa ta'uun hojjetaa ture. Yeroo ammaa damee baqaqsanii yaaluutiin ispeeshaalistii ta'uuf barnoota xumuruutti jira. Doktar Takkaalinyi waan amma hojjechaa jiru irraa eegalee akka hakimaatti waan keessa jiru ibsa. Amma nuti dhukkubsattuu tokko qabna. Sadarkaa emerjensii irratti hojjechuuf deemaa jirra. Baattuu cirracha baattuu hadhooftuutu qabdi dhukkubsattuun keenya. Cirracha sana opereeshinii garaa kana bannee opereeshinii hojjennee cirracha sana keessaa baay'isuuf deemna. Maqaan kiyya Dr. Takkaalinyi Dhugumaan jedhama. Bakki dhaloota koo lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Abaaboo Guduruutti dhaladhe.
baadiyaa keessatti dhaladhee umurii ijoollumaatiin gara barnootaa galee qabxii bareeda fiduudhaan gara barnoota yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitii irraa barnoota meedikaalaan eebbifameen barsiisaa fi hakiima waliigalaa ta'uun hospitaala Phaawulos irra hojjechaan ture. Amma immoo barnoota baaqsanii yaaluu waggaa dhumaarran jira. Isaanii hospitaala kana hospitaala Yeekaatit irratti barachaa jira. Gaafa nasii xumuruu gara hospitaala Phaawulositti deebi'a. Dr. Takkaalinyi dhaloota Itoophiyaa keessatti ijoollummaa isaanirraa kaasanii yeroo guddatan hakima ta'uu hawwan keessaa miti. Rakkoo maatiitu ogummaa kanatti na fidee jedha. Ani hawwiin koo daa'ima ta'een hakima ta'a jedheen yaadne ture. Sababoota adda addaatiin hakima ta'uu filadheera. Haati kiyya baay'ee dhukkubsatti turte yeroo ijoollummaa kiyya. Hospitaalota baay'ee faazariin abbaan kiyya ishee geesse. Dhibeen ishee baay'een argamu ture. Yeroo baay'ee isheen baay'ee dhukkubsatti hospitaala deemti. Gaafa hakimoota bira deemtu hakimoonni dhibeen qabdu jedhanii gara manaatti ishee gaggeessu turanii baay'ee na dhiphisa ture. Dhumarratti Finfinnee kana fidee faranjoota wayitu dhibee ishee argatee fi qoricha ajajamee fi qoricha argattee fayyite. Fayyuu isaatti isa booda akkan moor hakima ta'uun barbaadu akkan filadhu na taasiseera jedheen yaada. Haala jireenya hakimoota Itoophiyaa keessaa miidiyaa hawaasummaa irratti barreessuun beekama Dr. Takkaalinyi. Warra hakima ta'uu ijoollummaa isaanirraa kaasee hawwaa turanii abjuu isaanii dhugeeffataniif Itoophiyaan biyya akkamiitii gaaffii jedhu akkasiin deebisa. Itoophiyaa keessatti hakimni jireenya inni jiraatuu fi kafaltiin inni kafalamu hakimoota biyya biraa faana gara westernii kana jiranis iyyuu miti gara Afrikaa faana yoo kompeerii goote jireenya wal fakkaataa miti kan isaan jiraatan. Hakimoonni immoo umurii isaanii dargaggummaa isaanii irratti balleessanii jireenya jiraachuu barbaadan sana garuu jiraachaa jiran. Dr. Takkaalinyi erga ogummaa fayyaa kanatti seenee mudannoo jireenya isaa keessatti dagachuu hin dandeenye fi itti milkaa'ee jedhu akkanaan ibsa. Waggaa 3ffaa ta'een kutaa baaqsanii yaaluu irra osoo hojjechaa jiru gaaf tokko nama wayiitu albee yookaan immoo haaduutiin wal waraananiitu asii kaasee hamma asitti garaansa banameetu marmaansaa peestaalitti yookaan peestaalii wayiitti baatanii bukkee kanatti qabanii kutaa imerjensii fidanii dhufanii naa bilbilanii gaafa deemu. Kutaan imerjensii hundisaa dhiiga duwwaa ture. Halkan sa'aatii 6tti waan deemeef baay'ee na heen ture. Sa'aatii sanatti barsiisota kootti hin bilbile. Waan akkasii na mudateera. An akkasii argeen beeku maal gochuun qaban jedheen gaaffe. Barsiisaan koo yeroo sanaa garuu waan amma yoonaatti sagalateeffadhu Dr. Takkaalinyi hojjechuu dandeessa naan jechuu sana yaadadha. So isa booda hamilee guddaa argadheen dhukkubsataa sana daayireektilii gara kutaa opereeshinii geessinee dhiiga